abdiin maal ta'eeti mana yaalaa galii ni dhukkubsate moo maal ta'e anaafuu gaafidha mana yaalatillee deemee gaafadheen jira nagaasaa jira garuu maal ta'e jecha jedhudha gaaddiseeni jechi ishiin anatti illee gaafii uume ka baay'ee gaafis namatti uumaa ishiittu gaafii uumee jira jechuudha. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftootaa walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi haala lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ani kasi wajjin jiru walee tuubee isinin jedha qimam madaamii keessaa ishee tokkodha. Egaa ka viidiyoowwan ani samuuna kana hojjechaa jiru aga tokko irraa hubadhee yaada mataa kootii hin kennachaa jira jechuudha. Akkasumas immoo gaaddiseedha. Gaaddiseen abdii jaalatteerti ka boodaaf haadha manaa fi abbaa manaa ta'uuf deemu natti fakkaate. Kanaaf gara fuuldura abbaa manaa waan ta'uuf isaa dubartiin biraa akkana jalaa xuxxu hin barbaadu. Mooneetirraa haa fagaatu jetti yaanni mataa ishee. Dhugaa inaaffaan kunillee gizee tokko tokko beektu ijoollee qabeeti waan hin jirre nama fuusisa waan nan godhan jettee yaanni nama gochisiisuu danda'a. Kanaaf inaaffaan kun baay'ee badaadha. Gaaddisee amma inaaffatu akkana ishee godhaa jira malee waan na biraatii miti. Asumarraan dhaamsinani obboleetti ishee tiyya gaaddiseedhaa qabu yoo jiraate gaaddisee inaaffan akkanaa kun mana ijaaru ni diiga malee dhiira immoo keessattuu duuba isaa deemee haala isaa hunda nan qoradha nama tokkotti akka inni dhiyaanne nan godha jechuun yaada dogongoraati jechuudha. Dhiira immoo miira akkanatti miira aaritiin humnaanan deebisaa yookaan immoo wantoota garagara miira garagaraa keessa seenee tanan dhiira tokko kiyya gochuu nan danda'a yoo jette dubartiin takka nama sanni dhabdi malee ni argattu jechuudha. Ni galee aga feeteessoo jedha. Jaalalli immoo mo'aadha. Yoo dhugumaan nama kana kan jaalattu ta'e yoo dhugumaan jaalala isaa kan qabaattu ta'e immoo isaafis miira isaa eeguu qabda malee waan ani jedhe irratti jiraachuu qabda yookaan immoo anatu akka barbaade si godha jechuu dhiiran koongumallee hin dandeechu jechuudha. Kanaaf dhiira dubartiin takka dhiirri akkaataa isheen dhiiratti qabattu yoo jiraatillee naamusa jiruun wanta dubartummaa isheerraa eeggamuun dhiira san qabachuu ni dandeechi. Akkasumallee amma gaaddiseen ani abdii nan jaaladha immoo akkuma jedhanii ani isa miidhuu sin deemu ala ba'e nyaata wajjumaan nyaanne nyaata sanuu nyaatee urufa oolee turee dhufee baay'ee turee urfaa dhufee dhufnaan illee naguma qabaa fayyuma jira odumanni fayyaa jiru hajiin dhufeetuma inni dhukkuba jedheetuma giddumaan quba afaanitti naqee hooqqisiisaa oolee booda fuudhanii mana yaalaa deemanii. Anaafuu wanni kun gaafidha maaluma ta'eetii mana yaalaa deemee uummanni sun hundi immooyyuu maaliif dhaqanii gaafatu jecha jechuudha. Dhugaa bakka kanatti miskiina natti fakkaatte. Ka gaafitti uumeera natti fakkaate wanti kuni maaliif ani nyaata sanittis homaan nadhee nyaanni anis hojjedhes nutsuudha anis nyaatuma sana nyaadhe. Kanaaf loormaan ani nyaata wanta balleechin qabu yookaan immoo urufa deemee urufa nyaatee dhufee wanna tokko ta'uu danda'a. Ani kana keessa hin jiru. Kanaaf anuyyuu sababa kana beekuu qabaadha. Ni galee dhugumatti miskiina gaafitti uume sodaanis keessa ishee jira. Waa hedduu taateerti mucaan tun. Dhugaa waa hedduu bakka miira aariitiinis jirti. Akkasumas immooyyuu akka bakka hillikiidhaanis hin deemti. Gizee tokko tokko hillikiidhaan deemti. Gizee tokko tokko immooyyuu aariidhaan deemti. Keessattuu ijoolleen koomentii yeroo koomentii barreessitanii miira ishee eegaafi koomentii baay'ee miira ishee keessa galchu akka ishiin aartee ta'u viidiyoo fa'aa hojjettu akka aartee waan murtee badaa murteeffattu hin barreessinaafi koomentii miira ishee eegee akkasumas immoo kan gara ofiitti deebitee teechee yaaduu qabdu barreessafi malee
akka ishiin aartee mooyyuu waan biraa balleechuu yaaddu koomentii akkasisanii osoo balleechuu barreessuu fi dhiistanii isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka nuti warroonni miidiyaa kanarratti hojjennu wantoota goonuu fi hin goonellee sirriitti adda baasnee beekuu qabna. Wantoota miira namaa miidhanii fi miira namaa eeganillee gochuu qabna jechuudha. Abdiinis balleessaa tokko ni qaba. Shamara lama wal bira qabee ol madaalchisuu qabu. Yoo ta'e tokkotti goruu qaba yookaan garas deemee mucayyoo gaaddiseen itti naaftu tana jaalachuu qaba yookaan immoo gara gaaddisee dhufee gaaddisee seeraan qabatee kunuunfachuu qaba jechuudha. Lamaan kana keessaa tokkodha. Yoo kana hin taane lama barbaadan tokko dhaba akkuma jedhasan yookaan lachuu dhabee innuyyuu harka duubatti hafuu danda'a. Akkuma immoo amma miidiyaa irra deemaa jiru kana gaaddiseen laalte miira amma oduu abdiin jidduu kanatti yoo waa ta'e bar moonetii tokkana godhe moo gaaddisee tokkana godhe moo maal ta'een uummatattis gaafidha isaanittis gaafidha. Amma akkuma gaaddiseetti amma gaafii ta'e kana jechuudha. Amma isheen akka jechaartutti ani waanan godhe hin qabu waan tokkollee hin goone garuu maal ta'eedha ishiinuu mataan ishii maal ta'ee jechaarti ishiinuu. Kanaafi wanta tokko yoo goonu itti yaadudha. Dhiironni illee shamaraa keenya hin miidhinaadha. Miira shamaraatillee eegadha. Keessattuu shamarran tokko dhiirri biraa yoo dubartii biraa irratti jaalatu yoo dubartii biraa irratti wajjin walitti dhiyeenya godhatu dubartiin takka obsan qabdu ni aarti ni inaafti. Isaan keessa yookaan gaaddiseen ishee tokko ta'uu dandeessi jechuudha. Maaliif akkuma dubbattee ani bakka mucayyoo san waan hin barbaanneef ishii waan hin jaalanneef ishii abdii biratti arguu hin barbaadudha. Walumaa galatti garuu haa ta'uti immoo abdiin abbaa manaa gaaddisees yoo ta'e gaaddiseen immoo abdiidhaan intala sanirraa fagaadhu akka ishiin argine jettee yoo dubbattee immoo abdiin immoo dura intala saniin walitti dhufeenya yoo qabaate yookaan immoo haala jaalalaatiinis bichaa miti namni kan walitti dhiyaatu haala biraatiinis walitti dhiyaachuu ni danda'a. Haala saniin kan itti dhiyaatu ta'e wanta gaaddiseen jibbitu immoo abdiin jibbuu hin danda'u. Galee yoo isaan qaamaa tokko ta'anii haadha manaaf abbaa manaayyuu ta'anii wanta tokko jibbi yoo jette haati manaa abbaa manaa isheetiin abbaan manaas wanta san dhaqee hin jibbanatti fakkaatu. Kanaaf wanta akkanaa kana keessaa of eeggannoo godhachuudha. Keessattuu ijoolleen shamarran keenya bultii ijaarratan bultii keessan akkamitti akka adeemu qabdan of eeggannoo nama barbaachisa. Yoo kanan taane kan harkaa qabdanuu dhabdu jechuudha. Namni sun nama san kaanan itti balleechatti kan afaan keessatti odol liqimsiin dhabuu dandeessu jechuudha. Kanaafi amma haalli gaaddiseen itti deemaa jirtu kun abdii dhabsiisaa jira malee abdiin kan ishii ta'aa hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan abdiinis miira aariitiin deemaa waan ta'eef wadi jechuun ni danda'a ilma dhiiraati waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu waan goonu hundumaa sirriitti beekuu qabna. Shamarranis isiniin jechuu jaaladha. Jalqabaa kaatanii hanga xumuraa waan nu wajjin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa mana kanaa like share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa nu jabeessaa isiniin jedha. Ani kasii wajjin ture walitti hanga viidiyoo biraatiin walitti deemti turtii gaarii isiniif haa ta'u.